fuyyan maal jedhee egaani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsa jedha. Akka ta'utti akka jiraattan isinin gorsa jedha. Yeroo akka ta'utti akka jiraattan jedhu bakka lamatti qoodeen hin ilaala'ani. Bakka lamatti qoodeen ilaala. Lakkoofsa 2 hanga 6 kan jiru akka dhuunfaatti tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuu akkamittiin akka danda'an. Isin galee akkamittiin tokkummaan akka dhuunfaatti amala namni dhuunfaan tokko gochuu qabu maal akka fakkaatu irratti hundaa'a. Lakkoofsa 1 hanga 6 kan jiru jechuudha. Lakkoofsa 7 irraa kaasee garuu akka waldaatti hanga 16 kan jiru akka waldaatti akkamittiin tokkummaa keenya eeggachuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffata. Maaliif lakkoofsi 7 tokkoon keenya akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra jedheeti Kiristoos kennaa nuu kenne jedheeti ittiin waldaan kiristaana akka cimtuuf inni tokko ergamaa inni tokko raajii inni tokko isa mul'ata argu inni tokko waan afaan hin beekamneen dubbatu jecha akkasittiin itti fufa jechuudha. Isin galee so kanaafiyyuu as keessatti kan nuti arginu akka waldaatti akkamittiin tokko ta'uu dandeenya kan jedhu irratti jechuudha. Kennaa hafuurri qulqulluu nuuf kenne irratti. Yeroo har'a yeroo ilaallu inni faarfataan ana malee tajaajilaan hin jiru jedha. Inni raajii dubbatu ana malee tajaajilaan hin jiru jedha. Inni lallabu waldaa kana keessaa ani dhibnaan waldaan waan jigdutti fakkaata. Inni barsiisus akkas. Isin galee paasteriin waan isa malee waldaan kun dhaabattee hin deemne itti fakkaachuu danda'a. No! Macaafni qulqulluun kan jedhu daaqonii haa ta'u, nama mana qulqulleessu haa ta'u, nama keessummaa simatu haa ta'u, raajii haa ta'u, hundumti isaanii hafuura qulqulluurraa waldaan kiristaanaa qaama tokkicha taate akka isheen guddattuuf kennameedha. Ndoom Efesoon boqonnaan 4 kun lakkoofsi 17 maal jedheeti itti fufa? Yeroo kutaaleen qaamaa kun toora isaaniitiin hojjetan, tooraan hojjetan dhaqni hin guddata jedha. Dhaqni kan inni guddachuu danda'u maashaaleen qaamaa tooraan akka isaaniif kennametti yeroo isaan hojjetanidha kan inni jedhu. So kanaafiyyuu isa kanatu caalaa inni kun xiqqoodha waan jedhamu hin jiru. Kutaa qaamaa keessaa ijatu guddaadha, gurri immoo xiqqoodha wanti jedhu hin jiru. Raajiin hin barbaachisa, lallabaan hin barbaachisa, faarfataan hin barbaachisa, namni ogummaatiin nama barsiisu hin barbaachisa. Tajaajilli kun hundumti isaa hin barbaachisa. Inni hin barbaachisne tokko iyyuu hin jiru. Garuu inni tokko isa kaanirra kan caalu hin jiru. Isin galee hin jiru. Hundumti isaanii waldaan tokkummaatiin akkamitti akka safara kennaa Kiristoositti hafuurri qulqulluun gahumsa namaa ilaalee akkaataa nuti ittiin hojjechuu dandeenyuun hunda keenyaaf kennaa kenneera. Isin galee hunda keenyaaf namni kennaa hin qabne hin jiru. Kanaaf lakkoofsa 7 hanga 16tti akkamittiin akka waldaatti tokkummaa keenya eeggachuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffata. Garuu wanti ajaa'ibu anaan iddoo kanatti xiyyeeffannaa barbaada. Yeroo macaafa qulqulluu qorattan jechootuma tokko isheefillee iddoo kennitu isinii galee. Lakkoofsi 1 egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru jedha. Waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsa jedha. Look akka jiraattan akka ta'utti akka jiraattan kan jedhu sun afaanota garaagaraa ilaalaan ture. Afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaarraa akkasiin ilaaltan nan barbaada. Akka ta'utti akka jiraattan kan jedhu kana jechuudha. Akka ta'utti akka jiraattan kan jedhu kana. Afaan Ingiliffaarra kan jiru ani KJV irraa maal jedhaa? I therefore the prisoner of the Lord beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called jedha. Walk worthy. Walk kan jedhu akka deemtan adeemsi keessan akkaataa waamicha keessaniif ta'utti akka deemtan kan jedhu jechuudha. Yeroo deemtan jechuun yeroo jiraattan adeemsi guyyaa guyyaan akkaataan keessan waamicha keessaniif kan ta'uu qabaadha. Amaariffisaan immoo maal jedhaa? እንግዲህ በጌታ እስር የሆኑ እኔ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ ይለምናችኋለሁ። ትመላለሱ ዘንድ መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ kan jedhu jechuudha. Akkaataa deddeebii jireenya jechuudha.
jireenya guyyaa guyyaan jiraannu keessatti waamicha keenyaaf akka ta'utti. Yeroo dubbiin keenya dubbannu waamicha keenyaaf akka ta'utti. Kan nuti itti waamamne maalitti jenneerra? Kan nuti itti waamamne gara jireenya bara baraatti, abdii jireenya bara baraatti, tokkummaa Kiristoos keessatti waamamneedha waamichi keenya. Waamichi keenya. Fayyinaaf waamamne. Kanaafiyyuu yeroo deddeebinu, yeroo jiraannu akkamitti jiraanna jechuudha. Akkaataa waamicha keenyaaf ta'utti jiraanna jechuudha. Kan inni nu gorsaa jiru kana. Kanammoo irra deddeebi'uudhaan Phaawulos ergaa isaa keessatti waan nuuf kaasuu qaba. Mee namoonni dubbisuu dandeessan akka deemtanii nu dubbistan iyyuu nan barbaada. Phaawulos waa'ee kanaa yeroo kaasu Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti, Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti akkasuma lakkoofsa 10 irra ilaaluu dandeenya. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 2 fi lakkoofsa 10 maal jedhaa? Okay. Dubbisu. Okay, dubbisi. Dubbisi. Lakkoofsa 2 Lakkoofsa 2 irraa akkasidha. Ashakkan sa'a maqaa Yesuusiin. Yeroo sanatti isinii toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtanii. Hafuurichi humna Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Waaqayyo isa eebbisu. Booddee lakkoofsa 10 dubbista. Maalidha? Yeroo sanatti isin maal keessa deddeebi'aa turtan jedha. Toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa turtanii jedha. Yeroo kam? Utuu gara Kiristoositti waamamiin dura. Deddeebiin keessan maal fakkaata? Toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa turtanii jedha. So kanaafiyyuu deddeebiin yeroo gara Kiristoositti hin dhufiin deddeebiin jiru maalidha jechuudha. Akkaataa toora biyya lafaa kanaa wajjin walii galutti deddeebi'aa turre jechuudha. Amma gara Kiristoositti yeroo deebinu akkaataa waamicha keenyaaf ta'utti deddeebi'uu qabnaadha kan inni jedhu. Sirii galee? Mee lakkoofsa 10 dubbisi mee. Meeqaa toli? Afur meeqa? Afur lakkoofsa 10. Afur lakkoofsa 10. Isuma gadi bu'ee sanatu afur lakkoofsa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 10. No, lattuun haa dubbistu boqonnaa 2 lakkoofsa 10. Okay. Ati immoo qophaa'e. Boqonnaa 4 lakkoofsa 17 dubbista ati immoo. Lakkoofsa 10 irraa akkasidha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 10. Nuyi hojii harka isaati. Hojii gaarii isaa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessaa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Waaqayyo isa eebbisu. Amma nuti maalidhaadha kan jedhu Phaawulos iddoo kanatti. Nuti maalidhaa? Nuti hojii harka isaati. Hojii gaarii harka isaatiiti jedhama. Nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos uumamne. Sinii galee? Kanaafiyyuu maal keessa akka deddeebinuuf? Hojii gaarii keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos lammaffaa uumamne nuti. Sinii galee? Lammaffaa uumamne. Amma waa'ee uumama lammaffaati. Uumama haaraati kan inni kaasu jechuudha. Waa'ee uumama haaraati kan inni kaasu. Okay. Kadoo miyuutii godhe. Kadoo miyuutii godhe. Okay. Kanaafiyyuu akkamitti akka deddeebinuuf uumamne jedha. Uumama haaraa kana hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf, waamicha keenya wajjin akka ta'utti akka nuti deddeebinuuf jechuudha. Isinii galee? Mee boqonnaa 4 lakkoofsa 17 nuu dubbisa ayyaantu. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimseen isin gorsaa jedha. Eeyyeen yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne. Inni kun maaliif hin ta'u waan ta'eef? Waamicha keenyaaf hin ta'u waan ta'eef. Waamicha keenyaaf hin ta'u. Dubbii waa hin baafne duukaa. Maal jedha boqonnaan 5 lakkoofsi 2 immoo ayyaantu.
boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraati immoo Kiristoos akkuma nu jaallate isin immoo jaalalaan jiraadhaa. Innis aarsaa fooliin isaa tolu qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee dabarsee of kenneera jedha. Waaqayyo isa eebbisu. Kanaafiyyuu Kiristoos akkuma nu jaallate amma akkaataan deddeebii keenyaa jechuudha. Kiristoos akkuma nu jaallate isin immoo jaalalatti jiraadhaa. Itti jiraadhaa kan jedhu jechuudha. Amma lakkoofsi tokko Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsi tokko waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isin gorsa jedha mitiire. Akkamitti jiraanna kan jedhuuf immoo boqonnaan 5 lakkoofsi 2 kuni isinis immoo jaalalatti jiraadhaa jedha. Jaalalatti yoo jiraanne kun waamicha keenyaaf ta'a jechuudha. Waamicha keenya wajjin hin deemu. Kana miti taanaan garuu waamicha keenya wajjin hin deemu. Lakkoofsa 8 maal jedha? Okay. 5:8 irraa moo? Eeyyee. 5 lakkoofsa 8. Isin dura dukkanaa'oo turtanii amma garuu karaa Gooftaa iftaniittu. Egaa akka ijoollee ifaatti jiraadhaa jedha. Eeyyeen Waaqayyo isa eebbisu. So amma immoo akka ijoollee ifaatti jiraadhaa. Akkamitti duraan maal turtan? Dukkanaa'oo turtan. Amma immoo maal taataniittu? Karaa Gooftaa iftaniittu. Kanaafiyyuu egaa akka ijoollee ifaatti jiraadhaa. Akka ijoollee ifaatti jiraadhaa. Kana maal jechaa jira macaafni qulqulluun? Lakkoofsa 15 illee dubbista qopheessi. Macaafni qulqulluun maalidha kan nuuf jechaa jiru? Akkaataan jireenya keenyaallee addunyaarraatii waaniin adda ba'u qabaachuu qabaadha kan inni jechaa jiru. Callisneema jireenya jijjiirama hin qabne, jireenya adda addummaa hin qabne biyya lafaa wajjiniin kaleessa yeroo Yesuusin hin beeknee fi har'a yeroo Yesuus hin beeknu jireenya wal fakkaataa keessa jiraanna miti jechuudha. Garaagarummaatu jira. Garaagarummaatu jira. Lakkoofsi 15 maal jedha? Egaa akkamitti akka deddeebitan haleelladhaa ilaalladhaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa jedha. Egaa Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa jechuun fagootti ilaalladhaa akkamitti akka deddeebitan itti yaadaa jechuudha akkamitti akka deddeebitan. Ani mucaa Kiristoos taanaan dubbiin koo kun maal? Deemsi koo maal? Hariiroon ani namaa wajjiniin qabu maal fakkaata? Waamicha koo wajjin wal faana deemaa kan jedhu jechuudha. Waamicha koo wajjin wal faana deemaa. Amalli koo waamicha koo wajjin wal faana deemaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaadha bari kan inni jechaa jiru. Kanaafiyyuu Phaawulos yeroo jiraannu jireenya keenya keessatti garaagarummaan jiraachuu qabaadha. Ormoota wajjin dura dukkanaa'oo turtan, dura toora biyya lafaa keessa deddeebi'aa turtan, duraan isin Kiristoosin hin beektan turtan. Amma erga Kiristoosin beektan immoo adeemsi keessan, amalli keessan, akkaataan jireenya keessan hundumtuu jijjiiramaa ta'uu qabaadha. Jijjiiramaa ta'uu qabaadha. Kanaaf dabari Kiristoos Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 16 deemtee yoo ilaaltan namoonni hojii keessan isa gaarii sana arganii abbaa keessan isa waaqarraa akka galateeffatanii fi ifni keessan akkasuma haa ifu jedha. Akkasuma haa ifu ifni keessan. Akkam namatti tola. Garuu yaa obboleessa, garuu yaa obboleettii, anumtis of hin laala, of hin gaafadha. Yeroo dubbii Waaqayyoo dhaggeeffannu seenaa biyya lafaa miti. Namni of madaalaa deemuu qaba. Mee garaagarummaa maaliitu jira? Anaa fi nama Yesuusin hin beekne na cina jiraatu wajjin jechuudha. Akkaataan dubbii koo, qoosaan ani qoosuu, akkaataan deddeebii koo, hariiroon ani namoota wajjin qabu, garaagarummaa akkamiitu jira mee? Amalli koo garaagarummaa akkamii qaba mee? Waan akkasii mee sirriitti itti yaada. Mee assaayimentii tokko isiniif kennee darbuun barbaada. Galgala yeroo rafuuf deemtan, ganamaa kaastanii amma galgalaatti wanta dubbattan, waan keessa deddeebi'aa turtan, ifa macaafa qulqulluu keessatti mee ilaalaatii of madaalaa. Sana booddee wantoota sirrii hin taane waan dubbattan, wantoota sirrii hin taane waan hojjettan, nama aarsitanii, nama arrabsitanii yookaan waan hin taane hojjettanii ta'uu danda'a. Wantoota sana hundumaa irra deebi'amee yaadadha. Sana booddee kanaan booddee jijjiirama fiduuf immoo dhamaa. Baay'isee dhamaa. Macaafa qulqulluu jedha bar. Mee Phexros isa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 dubbisi. Lattuu mee dubbisi. Phexros isa duraa. Isa lammaffaa.
Lammaffaa. Okay. Boqonnaa meeqa toli? Irra deebi'u. boqonnaa tokko lakkoofsa 5. Okay. Boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irraa ammas dhama'uu hundumaan dhama'a. Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa. Gaarummaa keessan beekumsaan agarsiisaa. Akkasii. Bakka hinga waaqayyo eebbisu. Maal hundumaan dhama'a jedha. Dhama'uu hundumaan dhama'a jedha. Dhama'uu hundumaan dhama'a. Dhama'uu hundumaan dhama'a jechuun maal jechuudha? Karaa keessa wanta gochuu dandeessan hundumaa godhaa jechuudha. Kanaaf iyyuu mee galgala yeroo ciiftan, yeroo ciisuuf jettan gama taasisaa waan keessa ooltan dubbii dubbatan hundumaa mee of madaalaa mee hin deemsisaa waamicha koo wajjiniin deemaa kan jedhu jechuudha. Phaawulos kan inni jechaa jiru maa inni? Egaa ani waa'ee hojii gooftaa fidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan sinan gorsa. Akka ta'utti akka jiraattan. Namoonni tokko aarsaa kaffaluu hin barbaadan. Eegalee aarsaa kaffaluu hin barbaadan. Akkasumatti even akka daa'imaatti namni nyaata faffatee afaan keessa akka kaa'u qofa barbaadu. Eegalee ufii jilbeeffatanii kadhachuu hin barbaadan. Ufii macaafa qulqulluu dubbisuu hin barbaadan. Gaaffii wayii yoo isaanii dhufe ufii isaanii macaafa kadhannaadhaan macaafa qulqulluu garagalchanii macaafni qulqulluu akka isaanitti dubbatu hin barbaadan. Akkuma daa'ima faffatameema afaan keessa akka kaa'amu barbaadu. Eegalee dhama'uu karaa hundumaan jechuudha. Macaafni qulqulluun kanadha. Indoom mee Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 4 dubbisi ayyaantu. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti isin indoom hamma dhiigni keessan dhangala'uu ga'utti iyyuu wal'aansoo waan qabdu turtanii jedha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti indoom cubbuutiin yeroo wal'aansoo wal qabdanitti dhiigni keessan hamma dhangala'uu ga'utti hammayyuu jabaattanii ittiin hin qabne waan ta'eef waa'ee keessaniif na yaaddaa jedha. Lakkoofsa meeqa toli? Ibroota 12. Lakkoofsa 4. Lakkoofsa 4. Cubbuudhaan wal'aansoo qabuu keessan keessatti amma iyyuu dhiigni keessan hamma dhangala'uttis jabaattanii hin dhaabanne jedha lakkoofsa 4. Kanaaf iyyuu maalidha kan inni jechaa jiru? Cubbuudhaan wal'aansoo wal qabuu keessan keessatti ammumayyuu hamma dhiigni keessan dhangala'uu ga'utti jabaattanii hin dhaabbanne jechuun maal jechuudha? Cubbuutiin wal'aansoo wal qabuutu jira jechuudha dachee kana keessa yeroo jiraannu. Cubbuutiin wal'aansoo wal qabuu. Foon keenya akkati cubbuu hojjettuuf si dhiibaa ati immoo noo jettaa bakka wantoota garaagaraa kana falmii namummaa kee wajjiniin ati taasistu jechuudha. Hamma dhiigni kee dhangala'uu ga'utti illee. Kanadha dhama'uu hundumaan dhama'a kan jedhamu jechuudha. Kanadha kan Phaawulos iddoo kanatti waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti jiraadha kan inni jedhu. Akka ta'utti jiraadha kan jedhu. Akka ta'utti jiraadha kan jedhu. Namoonni yeroo tokko gara Kiristoositti yeroo dhufan gadhiisitti jiraatu, bilisummaatti jiraatu gara Kiristoositti yoo dhufan dhugaadha. Bilisummaatiin jiraatu garuu gadhiisitti jiraatu miti. Bilisummaatiin jiraachuuf gadhiisitti jiraachuu waan garagaraati obboloota. Yeroo tokko termiiwwan kana lamman wal jala fuudhutu jira. Akka feete jiraachuu fi akkasuma immoo bilisummaan jiraachuun garagara. Waaqa bilisummaa dhala namaaf kenne wajjiniin kan nuti jiraannu garasaa kan dhufne jechuudha. Isa bilisummaa namaaf kennu. Maalirraa bilisummaa namaaf kenna? Badiisa baraarraa. Akkasuma immoo dhama'iinsa ofiitiin fayyuurraati. Hojii ofiitiin fayyuuf yaalu. Karaa dheeraa deemuu. Aarsaa garaagaraa kaffaluu. Wantoota akkas fakkaatan kanaan fayyuuf yaaluurraa bilisa baana gara Kiristoos gaafa dhufnu jechuudha. Sababni isaa waan baay'ee isaa waa hunduma isaayyuu Kiristoostu nu hojjete waan ta'eef. Garuu gadhiisitti jiraanna jechuu miti. Gadhiisitti jiraanna jechuu miti. Gonkumayyuu walitti hin dhufu. Termiin kun gadhiisitti jiraachuu fi akkasuma immoo bilisummaan jiraachuu kan jedhu kun waan garagaraati jechuudha. Isaan kan adda baasnee beekuu danda'uu qabna. Kanadha kan Phaawulos waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsa kan inni jedhu jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru.
Waaqayyo nu gargaaru. Maali garuu waamichi nuti itti waamamne? Maali garuu waamichi nuti itti waamamne? Phaawulos waamicha itti waamamtan kan inni jedhu waamicha gara amantii kiristaanummaatti isaan waamamanidha. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti kanaan dura ilaallee turre. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 18 maal jedha? Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu, ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaan itti darbanii argachuuf jiran badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akkasiniif ibsuuf kadhata kooti jedha. Waamichi kun immoo boqonnaa 2 lakkoofsa 4 kaastanii yoo ilaaltan, Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4 kaastanii yoo ilaaltan waa'ee waamicha sanaati kan inni kaasu jechuudha. Asii oli kan nuti waamamne lakkoofsa 4 kaasee nan dubbisa. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate jedha. Nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtanii. Karaa Kiristoos Yesuus isumaa wajjin du'aa nu kaase, isumaa wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kenne nu teessise jedha. Argitanii? Kanaafiyyuu waamicha akka waamicha keessaniif ta'utti kan inni jedhu waamicha isaa gara Kiristoositti isa waamamnedha jechuudha isinii galee. Gara Kiristoos gara jireenyaatti isa waamamnedha. Isa kana beekuun baay'ee murteessaadha. Isa kana beekuun baay'ee murteessa. Kanaafidha kan inni waamicha isatti waamamtaniif akka ta'utti akkasiin jiraattan isiniin gorsa kan inni jedhu jechuudha. Waamicha isatti waamamtan akka ta'utti akkasiin jiraattan isiniin gorsa. Lakkoofsa 2 kaasee yoo ilaaltan immoo waamicha kana wajjin deemuuf maal gochuu akka isaan qaban yeroo inni kaasu argina. Lakkoofsa 2 irratti amaloota 3 kaasa Phaawulos. Wantoota kana waamicha keenyaaf deddeebi'uudhaaf, waamicha keenya wajjin deddeebi'uudhaaf wantoota 3 kaasa. Amaloota 3 nurraa mul'achuu qaban. Amaloonni 3 kun maal fa'i? Lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadha. Jaalalaanis waliif danda'a. Amma kan nuti jenne Phaawulos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 16 kana keessatti waa'ee tokkummaa saba Waaqayyoo dubbataa jennee ture. Kanaafiyyuu tokkummaa kana uumuu fi akka dhuunfaatti lakkoofsa 1 hanga 6tti akka dhuunfaatti namni kan irratti xiyyeeffatuu qabudha. Lakkoofsa 7 kaasee immoo akka waldaatti waan irratti xiyyeeffatamuu qabudha jennee ilaallee ture. Lakkoofsa 2 irratti maal argina? Akka dhuunfaatti wanta nuti gochuu qabnu tokkummaa keenya iddootti eeguudhaaf gad of deebisuu, garraamummaa akkasuma obsa. Isaan kana sadammee ilaala. Maal gad of deebisuu, garraamummaa akkasuma obsa jechuudha. Waa'ee gad of deebisuu kana yeroo ilaaltan, Macaafni Qulqulluun fakkeenyaaf Filiiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti nan dubbisa. Filiiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 3 maal akka jedhu. Maal jedhaa? Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hojjetinaa jedha. Maal godhaa jedha? Warra kaan akkam godhaa? Ofirra caalchisaatii lakkaa'a. Warra kaan ofirra caalchisaatii lakkaa'a. Malee of dhiibuudhaan waan tokko illee godhinaa kan jedhu. Of dhiibuudhaan waan tokko illee godhinaa kan jedhu. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaatii lakkaa'a malee of dhiibuudhaan gad of deebisuu jechuun namoota warra kaan ofirra caalchisanii ilaalu. Kana jechuun ammoo eenyummaa ofii gurguruu jechuu miti. Eenyummaa ofii gurguruu jechuu miti. Kana dagachuun baay'ee gaarii miti. Eenyummaa ofii gurguruu miti. Fakkeenyaaf Qolaasiyaas boqonnaa 2 keessatti maal argattu isinitti fakkaata? Lakkoofsa 18 isiniin dubbisame. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Namni gad deebi'ee ergamoota Waaqa irraa waaqessuu jaallatee mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaan sababii ga'u otoo hin qabaatiin yaaduma garaa isaatiin of bokoksee galata isin hin dhabsiisin jedha. Namni maal godhee? Gad deebi'eetu maaliif sagade? Ergamoota Waaqa irraa waaqessuu jaallate. Jiru miti ergamoota Waaqa irraa kan waaqessan. Gad of deebisuu jechuun isa akkasii miti. Gad of deebisuu jechuun bakka namoota walii wajjin jireenya keessatti ilaalcha of tuulummaa yookiin immoo ani namaa ol jechuu
of keessaatii balleessuu jechuudha. Warra kaaniif ilaalcha gaarii qabaachuu jechuudha. Warra kaan ofirra caalchisanii ilaaluu jechuudha. Garuu namaaf sagaduu jechuu miti. Ergamootaaf sagaduu jechuu miti. Garuu Qolaasiyas 2:18 irratti kan ilaallu namni gaddeebi'ee ergamoota waaqarraa waaqessuu jaallatee jira. Waa'een gad of deebisuu inni jedhamaa jiru waa'ee kanaa miti. Waa'ee gad of deebisuu yeroo jechaa jiru jechuudha. Lakkoofsa 23 irratti illee maal jedha Qolaasiyas boqonnaan lamni kun? Qolaasiyas boqonnaan lamni kun lakkoofsi 23 illee maal jedha? Seerratoonni akkasii waaqessuu addaan ba'e irraa kaa'uu isaaniitiin waan gad deebisan fakkaachuu isaaniitiin dhagnatti hammaachuu isaaniitiin wanta ogummaa irra dhaabatan hin fakkaatu. Garuu gara waan gatii qabuutti utuu hin ta'in gara hawwa foonii raawwachuutti nama hin geessu. Waan gad deebisan fakkaatanii. Seerrattoota akkamiiti? Kana afaan hin qabiin, sana afaan hin qabiin, waan akkasiin hojjetiin, waan akkanaan hin hojjetiin hin godhin kan jedhu lakkoofsa 21 ol deebistanii 21 irraa kaasuu dandeessu. Seerrattoonni akkasii waan gad deebisan fakkaatanii waan akkasii miti gad deebi'u yeroo jedhu. Gad deebi'u yeroo jedhu namni waanuma fedhe sitti haa himu ati immoo tole jedhii jechuu miti. Sobas yoo namni sitti dubbate ameen jedhii fudhadhuu jechuu miti. Bakka ati deemuu hin qabne bakka Waaqayyo wajjin walii sin galchinetti namni yoo si erge gad of deebista waan ta'eef waanuma Waaqayyoof hin malle deemee hojjedhu jechuu miti gad of deebisu jechuun. Gad of deebisu jechuun akkas miti. Garuu warra kaan ofirra caalchisanii ilaalu. Ilaalcha gaarii qabaachuu. Of tuulummaa of keessaa balleessanii gatuu jechuudha. Gad of deebisuu jechuun. Kana immoo Kiristoos maal jedhe isinitti fakkaata? Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 hinuma beektu jedheen hin yaadu. Waamicha guddaa Kiristoos dhala namaaf yeroo taasisu maal jedhee? Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti Kiristoos isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aan kan isitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniifan kenna jedhee Yesuus. Kanaafiyyuu yeroo gad of deebisnu ba'aa namaa hundumaa baanna osoo hin taane ba'aa keenya hundumaa Kiristoos irratti gatanna. Isinii galee achiin booddee maal jedha lakkoofsa 29 waanjoo koo fuudhaatii baadhaa anarraas baraa jedhe Yesuus. Jechittii kana anarraa baraa kan jettu. Sana booddee maal barra Yesuus irraa? Anoo garraamiidha kanan gad of deebises boqonnaa lubbuu keessaniif hin argattu jedhe. Kanaafiyyuu lakkoofsa 2 irratti gad of deebisuu kan jedhu kun Kiristoos anarraa baraa jedhe. Anarraa baraa. Ani kanan gad of deebisee jedhe Yesuus. Maaliif Kiristoos hammam gad of deebise mee akkamitti tilmaamtu jarra? Mee Kiristoos hammam gad of deebise? Yesuus yeroo inni kanan gad of deebise yeroo jedhu waaqummaa isaan ibsu kun Yesuus ani waaqadha jechaa jira iddoo kanatti yoo namaa galate. Kanan gad of deebise jedhe Yesuus. Maali kan hammam gad of deebise Yesuus? Yoo jireenyuma akkuma namaatti yoo laaltu taatanii yoo akkuma akka namoonni kan biraan jedhanitti akkuma raajota kan biraati yoo ta'e Yesuus akkuma raajota namoota lafa kanarra jiraachaa turanii uumama kan ta'anii gad of deebise wanti jechisiisu hin jiru. Maaliif jennaan dhalootaan eessatti dhalate? Dallaaloonii keessatti dhalate. Dhalootaan eessatti dhalate? Maatii warra muka sooftuu Yoseef muka sooftuu tureen. Maatii warra guddaa yookiin warra qabeenya qabanii warra beekamin keessatti hin dhalanne. Kanaafiyyuu gad of deebise jechuu hin danda'u. Gad of deebise jechuu hin danda'u. Garuu gad of deebise kan inni jedhu utuu gara lafaa kana hin dhufiin eenyummaa isaa ibsaa jira. Utuu gara lafaa kana hin dhufiin inni maal ture jechuudha? Inni waaqa ture. Inni waaqa ture. Waaqummaa isaa sana dhiiseeti nama ta'e. Waaqummaa dhiisanii nama ta'uu jechuun gad of deebisuu hammamii akka ta'e isiniif haa galu. Ani hin beeku akkamitti akka isinii galu. Nuuf galuu dhiisuu danda'a dhugaadha. Filiippisuus boqonnaa 2 keessatti waa'ee kanaa macaafni qulqulluu waan jedhu qaba. Hammam Kiristoos akka gad of deebise jechuudha. Lakkoofsa 5 kaastanii yoo ilaaltan Filiippisuus boqonnaa 2 irratti maal jedha? Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa jedha. Maali yaadni garaa Yesuus Kiristoos keessa ture? Lakkoofsa 6 inni bifa waaqummaan utuma jiru ulfina waaqummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti lakkoofne jedha. Maal godhe malee? Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokko ittiin gallee of godhe. Bifa garbummaan fudhate fakkaattii namummaan dhalate waa hundumaan nama ta'e argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e jedha. Look, gad of deebisuu Yesuus eessarraa ka'e? Eessarraa ka'e? Waaqummaarraati
waaqummaa ulfina abbaa wajjin wal isa qixxeessu irraatii gara nama ta'utti waa hundumaan nama ta'u waa hundumaan bifa garbummaa uffachuutti jechuudha. Isin galee achiin booddee hoo namuma keessaayyuu hamma fannoo irratti bahee du'utti du'uu jechuudha. Gad of deebisuun kana irra caalu hin jiru. Yesuus hamma kana gad of deebise. Kanaafiyyuu Kiristoos yeroo anarraatii baraa ani garraamiidha kanan gad of deebise jedhe Yesuus. Amaloota kana lamaan gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadha jedhaami. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan jedha. Kiristoos ani garraamiidha jedhe kanan gad of deebise jedhe Yesuus. Anarraa baraa kana jedhe. Waa'ee garraamummaa, waa'ee gad of deebisuu yeroo laallu namni gad of deebisu hundumtuu goofticha duratti gad of deebisaa inni immoo ol isiniin qaba jedhe Phaawulos Filiphisius keessatti. Goofticha duratti gad of deebisaa inni immoo ol isin qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Faayidaa namaatiif jecha Kiristoos faayidaa dhala namaaf fayyina dhala namaaf jecha waa hundumaa qabatee miire waa hundumaa dhiisee mi? Waa hundumaa dhiisee mi? Namummaa kan inni ta'e, kan inni du'e, kan inni dabarsee of kenne. Waa hundumaa kan inni ofirratti fudhate faayidaa dhala namaatiif jedheeti miti. Anaaf isiniif jedheeti miti. Kanaafiyyuu nuti illee obbolootaaf jecha, faayidaa obbolootaaf jecha wanta nuuf mala ta'e jennee yaadnu tokko nu dhabsiisuu kan danda'u yoo ta'e illee namoota ofirra caalchisanii yaadu, namootaaf yaadu jechuudha. Namootaaf waan gaarii yaadu, ilaalcha gaarii qabu. Of tuulummaa of keessaa baasanii gatu jechuudha. Of tuulummaa amala seexanaati. Kiristoos ani garraamiidha jedhe. Amalli lammaffaan Phaawulos iddoo kanatti ibsus gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaa qabaadha jedhe. Garraamummaa kan jedhu jechuudha. Garraamii jechuun maal jechuudha? Garraamii jechuun namni tokko maal jedhu inni hoolaadha jedhu. Hoolaa garraamii. Gara oofanitti kan oofamu jechuudha miti. Gonkumaa akkas jechaan jiru macaafni qulqulluun garuu. Garraamii ta'a gaafa jedhu namni garuma barbaadetti sinaa oofu jechuu miti. Abbaamti fedhe gara barbaadetti sinaa oofu jechuu miti. Isin galee? Abbaamti fedhe garuma fedhetti garraamii ta'a jechuun. Kiristoos ani garraamiidha jedhe. Ani garraamiidha kanan gad of deebise jedhe. Garuu nama oo'a namaaf qabu jechuudha. Isin galee? Nama hubachuu danda'u jechuudha. Garraamii jechuun. Nama haxxummaa namarratti yaanne jechuudha. Garraamii jechuun. Isin galee? Nama haxxummaa namarratti. Nama dugda duuba nama deebi'ee harmee kiyyatu maal jetti beektu? Fuulaan firee duubaan ciree waan jedhutu jira. Yeroo hundumaa waan harmee kiyya jettu kan. Fuulaan firee duubaan ciree. Kana jechuun maal jechuudha? Fuulduraan yeroo isinitti dhufan fira isinitti fakkaatu dudduubaan garuu dudduuba keessan deebi'anii hammeenya keessan dubbatu jechuudha. Garraamiin garuu akkas miti. Garraamiin waa hunduma ifa. Waa hunduma jechuudha. Iftoominaan fuulduruma keessanitti waan hojjetu jechuudha. Ni galee? Garraamii. Kiristoos kanaafiyyuu maal jedhee? Anarraa baraa ani garraamiidha jedhe. Anarraa baraa ani garraamii. Macaafni Kiristoos hin maal jedha waa'ee garraamummaa kana Maatewos boqonnaa 5 yoo ilaaltan Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 5 maal jedha? Warri garraamiin haa gammadanii jedha. Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Warri garraamiin haa gammadan isaan biyya abdachiifame ni argatu jedha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Warri garraamiin lafa kana irratti hin tuffatamu. Indoom yeroo tokko isin waan gaarii namaaf yaaddu taanaan garraamummaa qabdu taanaan gowwaa wayiitii namni kan isin lakkaa'u jira. Namoonni gowwaadha jedhanii isin lakkaa'u. Waan tokko kan hin beekne godhanii isin lakkaa'u. Yeroo isin garraamummaa namatti argisiisu yaaddan. Gowwaa waan tokko kan hin beekne hubannaa tokkollee kan hin qabne godhanii isin laalu. Abshaalummaa dhiisuu jechuun garraamummaa ta'uu jechuun haxxummaa namarratti yaaduu dhabuu jechuun yaada gaarii ilaalcha gaarii namaaf qabaachuu jechuun garuu gowwummaa miti. Gowwummaa waan biraadha. Wallaalummaa waan biraadha. Garraamummaan garuu ilaalcha gaarii namaaf qabachuudha. Kiristoos maal jedhe taadhaa? Warri garraamin haa gammadan isaan biyya abdachiifame ni argatu. Warri garraamin haa gammadan. Kan nuti waamamnes biyya keenya
biyyi keenya biyya lafaa kana lammii samiiti jedha macaafni qulqulluun Filiippisius boqonnaa 3 irratti. Kanaafiyyuu biyya keenya galuudhaaf bakka abdii keenya abdii isatti waamamne kana argachuudhaaf akkuma lakkoofsa tokko irratti waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan akkuma jedhu walumaa gala waa'ee maaliiti kan inni kaasu waa'ee abdii nuuf kenname argachuuf dhabuuti jechuudha kun. Garraamummaa amala baay'ee gaarii. Sana booddee maal jedha lakkoofsi 2 kun amalli sadaffaan obsa. Obsaan walii wajjin jiraadhaa kan jedhu. Anas irratti waan baay'ee dubbachuun barbaadu waa'ee obsaa. Macaafni qulqulluun garuu waa'ee obsaa yeroo kaasu even of qabuu kan jedhu wajjiniin kaasa macaafni qulqulluun. Of qabuu. Obsa yeroo kaasu macaafni qulqulluun of qabuu wajjin kaasa. Patience. Long suffering. Of qabuu. Obsuu, dandahuu, damdamachuu jechuudha. Yeroo tokko dubbachuu otoo qabdaniiti dubbachuu dhiisuu. Otoo dubbachuu dandeessaniiti dubbachuu dhiisuu. Utuu waan tokko gochuu dandeessaniiti wanticha gochuu dhiisuu. Utuu wanti isin aarsuu danda'u jiraatuuti waan aaruu dhiisuu. Utuu waan ittiin nama himattan qabdaniiti garuu himannaa sana dhaabuu, jaalala namatti argisiisuu, wantoota kanadha jechuudha. Obsuu. Macaafa qulqulluu keessatti obsaan kan beekamu namni beekamaan eenyudha? Iyyoobidha. Iyyoobidha. Waa'ee Iyyoob namni hin beekne hin jiru. Waa'ee Iyyoob namni hin beekne hin jiru. Iyyoob nama baay'ee obsuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'ee obsaan irra deddeebi'ame yeroo baay'ee maqaan isaa dhahame. Maali garuu kan inni obse Iyyoob? Mee tilmaamame, mee yaadame, gaaffii kana sirriitti itti tilmaamaa fi keessan maal obse Iyyoob? Namoonni waa'ee obsa Iyyoob yeroo kaasan Iyyoob kan inni obse madaa qaama isaa, dhukkuba qaama isaa obse jedhanii yaadu. Iyyoob kan inni obse qabeenyi isaa isa jalaati dhabamuusaa sana hundumaa obse jedhanii yaadu. Ijoollee isaa dhabuusaa yeroo tokkotti waan qabu hundumaa abbaa qabeenyaa yeroo sanaa kan ture nama beekamaa nama guddaa yeroo sanaa kan ture yeroo tokkotti harka duwwaa galuusaa jechuudha. Haadha warraa isaa qofa tafeefi ture haati warraa isaallee qormaatatti taatee jalaa addaan ba'u irraa addaan ba'u ishee waa hunduma dhabee qofaa ta'uusaa. Hin obse Iyyoob. Garuu obsi waa hunda caalu Iyyoob kan inni obse macaafni qulqulluun kan inni Iyyoobiif galmeesse waa'ee isaan kanaa qofa miti obboloota. Ani waan haaraa isinitti hima. Wanti Iyyoob obse maalidha beektu? Waaqa irratti dubbachuu obse. Rakkinni hammi kun gaafa isa irratti dhufu Waaqayyoon hin arrabsine. Waaqayyo irratti jecha hin taane hin dubbanne. Sababii dubbachuu danda'u qaba. Isinii galee? Waan isa dubbachiisu koo qaba barra. Waaqayyo irratti dubbachuuf illee sababa qaba barra. Ani garraamii otoo hin ta'ee jiruutii akkamittiin kana na goota jedhee Waaqayyoon arrabsuuf sababii qaba barra. Otoo anaaf isiniiti jecha nuti Waaqayyoon dubbannu tilmaamaan jira. Otoo anarra gahee ta'eeti Waaqayyoon maaliin jechuu danda'a kan jedhu. Hunkaan amma sana miti. Hamma sana miti. Wanti xiqqoon tokko nurra gahee qoreen nu waraanteetu ergan akkas na godhatee ani amma hin waaqessu jedheeti nama meeqatu deema barra mana Waaqayyoo dhiise. Waan qoreen isa waraanteef, waan namni tokko isa loleef, waan tajaajilaan tokko jecha hin taane dubbateef, waan heertuun tokko isaa galuu dideef, Waaqayyoon dhiiseetu mana Waaqayyoo dhiisee bahee sokka bar namni. Akkasi barri. Maali mee obsuu jechuun? Obsuu jechuun Iyyoob ammayyuu ati amanamtee jirtaa jettee barraati manaasaa. Ammayyuu ati amanamtee jirtaa jette. Utuu Waaqayyo hamma kana si godhaa jiruuti. Qabeenya kee kana hundumaatu sirraa balleessee jiru. Ammayyuu amanamtee jirta. Utuu fayyaan kee badee jiru ammayyuu amanamtee jirta. Eeyyeen jedhee. Eeyyeen. Galanni isaaf haa ta'u. Yaa obboloota. Obsuu jechuun kana. Yeroo tokko Waaqayyo irratti jecha hin taane dubbata namni. Waaqayyo irratti jecha hin taane dubbata namni.
Aniif isin waaqayyo irratti guungummii hin taane guungumna obboloota. Sirrii miti. Obsuu danda'uu qabna. Rakkinni nutti dhufeef waa hunduma guungumuu hin qabnu. Obsuu danda'uu qabna. Dhaabbachuu danda'uu qabna. Even Efesoon boqonnaa 4 kana keessatti jechi baay'ee murteessaan tokko jira. Jechi baay'ee murteessaan egaa nuti si'achi ijoollee dhaan asiif achi rukutu hin taanu kan jedhu jechuudha. Isinii galee lakkoofsa 14 irratti jechuudha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 14 dubbifadha. Maal jedha? Egaa nuyi si'achi ijoollee dhaan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota ataarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaanis raawwatamuunis fudhataman hin taanu jedha. Isinii galee kanaafiyyuu nuti dhahaan asiif achi rukutu hin taanu jechuun maal jechuudha? Dhahaa asiif achi kan rukutu hin taanu jechuun haaluma nutti dhufeetiin iddoo keenyan hin jijjiirru kan jedhu jechuudha. Nan beeka namoota ilaaluu dandeessu biyya lafaa kanarra kan jiran jechuudha. Obsan qaban. Obsan qaban. Jireenyuma keessatti waan tokko isin gorsu mee obsa qabaadhaa. Yeroo tokko tokko obsa dhabuurraan kan ka'e namoonni hin shakku. Haati manaa abbaa manaa ishee shakkiti. Obsitee wanta jiru ilaaluu dhaggeeffachuu dadhabuurraan kan ka'e wanti isheen shakkite dhugaa ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Murtoo hin taane murteessiti. Murtoo hin taane murteessiti. Sana booddee maaltu ta'a? Manni hin diigama. Wanti hin eegamne maatii gidduutti raawwata. Obsa dhabuu. Garuu akka macaafa qulqulluutti waanuma nuni miidhaa manurra ga'ellee taanaan namootaaf obsine Kiristoos Ibroota boqonnaa 12 isinii hamma Kiristoos akkamitti akka inni obse Ibroota boqonnaa 12 isinii dubbisuun barbaada. Sana booddeen mata duree har'aa kana jechatti aanu tokkoon nan gabaabsa. Ibroota boqonnaa 12 irratti maal jedha isinitti fakkaate? Lakkoofsa 2 irratti maal jedhaa? Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu jedhee inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yelloo isarra ga'e homaatti utuu lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu ni danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e jedha. Obsaan fannoo irratti du'uu. Yelloo isarra ga'e hundumaa obse. Dhiphina isarra ga'e hundumaa obse. Obsuu. Jireenya koo keessattan waan obsi namaaf godhu hedduu argeera dhugaa dubbachuuf. Waan obsi namaaf godhu. Even adeemsuma jireenyaa keessatti namni yeroo jecha hin taane isin irratti dubbatu, namni yeroo inni hammeenya hin taane isin irratti raawwatu, tarii bakka hojiitti ta'uu danda'a. Tarii maatii keessatti ta'uu danda'a, hawaasa keessatti ta'uu danda'a. Wantoota isin hin taasifne yookiin immoo amaloota isin hin qabaanneen isin dubbachuu danda'a. Wantoota garaagaraa jechuudha. Ilaalcha hin taane namni isiniif qabaachuu danda'a. Wantoota kanarratti mee obsa. Sana booddee ni argitu waan isinitti dhufu jechuudha. Mee obsa. Dhugaa mee obsa. Mee obsa. Fuula Waaqayyoo duratti obsa. Waaqayyoo irratti obsaame. Yaa obboloota koo Waaqayyoo irratti obsa. Namarratti illee wanti obsan hin jiru. Yeroo baay'ee namarratti obsuun illee ulfaata. Waaqayyoo irratti obsa. Waa hunduma Waaqayyoo irratti gataame. Waaqayyoo irratti gataati. Yaa Waaqayyo kana ati ijaa baasi jedha. Yeroo tokko ijaa baafachuuf yeroo garaan keessan sin bulluqullee rukuttanii ijaa baafachuu yeroo dandeessan